Egaan obsaa baga guyyaa har'aa kana nagaa baga mana hiraarsaatii nagaan baatiin siin jedha. Hayyee baga nagaan deeddanii yoo dhuguma hiikamuun kun kan dhugaa ta'eef jechuudha. Saba guutummaatti dukkana keessa jiru akka ta'an kan nutti mul'atu. Egaa gara mana hidhaatti bal'aatti nagaan dhufte kan jettanuu taate ameen baga nagaan deeddanii jedha. Hayyee galatoomi egaa mee garuma jalqabaarrattan adeemaa yeroo garaagaraatti nus maatii kee dubbisuudhaaf yaalaa turre akkaataa itti qabamte illee isaan waa irraatii nutti himaa turan mee guyyoo itti qabamtee fi akkaataa itti qabamte sanarraatii haa eegallu. Egaan guyyaan itti qabame torbee Hacaaluun boqote sana keessadha. Haalli magaalaa Finfinnee yaaddessaa waan tureef mana namoota natti dhiyoo jiranii boqodhee yeroo jiruttidha kan poolisiin magaalaa Finfinnee dhufee na qabee kan Komishinii Poolisii Oromiyaatti na kennee jechuudha. Egaa sana booddee akkaataa itti maatiin nu arguu hin dandeenyee fi tajaajila hidhamaan tokko yookiin to'atamaan tokko jechuudha malu haala hin argannetti baatii tokkoo fi walakkaa erga hidhamnee booda gara mana hidhaa godina addaa naannawaa Finfinnee damee Saansusiitti dabarfamnee achi akka torbee lama booda torbee lama sana booda nu gadhiisuu hin dandeenye waan ta'eef maatiin oliyyannoo fudhatee maatiin iyyatee akka wabiidhaan bahan jedhamee wabiin sun booda wabii sanaanis nu baasuu hin dandeenye. Kana yeroon jedhu ana qofatu hin taane yoo xiqqaate namoota galmee wabii sanaan haa bahan jedhamne keessaa namni 24 oltu ture. Namoota sana hunda baasuu hin dandeenye. Sana booda baatii tokkoo fi torbee lama erga hidhamne booda gara sabbata daalattii deemnee tuqaa daalattiidha immoo baataniittu jedhamne erga waaraantiin nu kenname booddeedha kan naannoo mooraa mana sirreessa sanaatti qabamnee ammas bakka duraan turre gara mana hidhaa addaa isaanii itti namootaan adda baasuudhaaf itti fayyadaman gara 6 kiiloo to'annoo Komishinii Poolisii jedha kan turetti deemne achi baatii lamaaf hidhamne. Yeroo sana kan turre keessa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'aa, Jaal Mikaa'el Booranaa, Jaal Kennesaa Ayyaanaatii fi Barsiisaa Yuunivarsiitii fi barataa PhD kan ta'e Abdul Gaffaar fa'aa taaneetidha kan nuti hidhamne. Turtii baatii lama booddee gara waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Galaan nu geessanii achi namoota nu wajjin hidhamanii turan muraasa baasanii adeemsa keessa immoo nuunis har'a bahaa jedhamtanii itti nuun jedhanii baanee maatii keenya bira geenyerra. Kan nu biraa hafan immoo Jaal Kennesaa Ayyaanaatii fi Jaal Mikaa'el Booranaa akkuma kanaan dura miidiyaan quba qabu yaaddoo fayyaa isaaniitii wajjiniin nu biraa achumatti hafanii jiran jechuudha. Hayyee mee obsaa egaa adeemsi mana murtii maal fakkaata ture? Gara boodaatti illee kan namoota si biraa hafan illee kaasuu keenya hin oolu. Adeemsi mana murtii maal fakkaata ture gama sanaatiin? Waan mana murtii irratti himanni keessan maal fakkaata? Maal isiniin jechaa turan? Maaliin isinii matanii sana irraatii nuu tuqi? Wanti ifaaf isa ta'e hagas mara hin jiru. Gara jalqabaa beekumsa naannolee Oromiyaa keessatti taasifaman deeggaruu kakaasuu maallaqaan fi yaadaan deeggaruu jedha. Gara boodaa turtii hidhaa ji'a lamaan akkasii booddee akka hiikamnu taasifamee yeroo maaliif hin hiikamnu jennee gara baatii 3 booda abukaatoowwanii fi maatiin keenya iyyannoodhaan gaafatanii kan nuti gadhiisuu hin dandeenyee fi waanuma bishaan hin kaasne tokko waanuma dhugaan fakkaanne tokko jecha Komishinar Salomoon hojii waan shakkineef jedhanii sanaan beellama lama nu dhaabanii beellama lamaffaarratti pirezidaantiin mana murtii haala nu hirmaachisuu abukaatoowwan keenya hirmaachisuu hin dandeenyeen akka abukaatoowwan keenya illee poolisiidhaan daddarbatamanii bahan taasisuu dhaanidha kan adeemsa manni murtii keenya nu jala cufame. Ergasii wanti nuti eeggataati turre murtoodhuma abbootii siyaasaati jedhamee abukaatoowwan keenyaa fi maatiin keenya kallattii adda addaatiin baay'ee hadhamaan iyyuu malee nuti mana murtiitti dhiyaannee hin beennu. Amma gaafa torbaa jechuunis guyyoota 5 dura manni murtii aanaa Galaan kan magaalaa Galaanii hidhamtoonni kuni bilisummaan qaamaa isaanii eegamee fi gadhiifaman jedhameeti ture. Egaa kan nuti bahuu dandeenye ammadha.
namootni dhaabaan jedhaman immoo nu qofatu hin taane Dooktar Huseen kanaan dura bahanii fi ana Abdulgaffaarii fi Jaalkennisaa fi Jaal Mikaa'eliin ni dabalata jechuudha. Adeemsa kana keessatti gaammanni murtii haga dandahame bilisa ta'uu fi waan yaaluu ta'uudha qaba ture akka yaaluutis garuu hin dandeenye dhiibbaan poolisii humni poolisii kan mana murtii caalee amma yoonaa turuu dandeenye malee silaa baatii tokkoo fi walakkaa caalmaa hidhamnu turre akka ajaja mana murtii sanaatti jechuudha. Sababiin isaas abbaan alangaa himata haa banu jedhamee abbaan alangaa himata banuudhaa fi ragaa gahaa hin qabu. Ani mata isaanirraa cufadheera jedhee akkuma abukaatoowwan keenya yeroo adda addaa miidiyaalee adda addaatiif ibsaa turanitti abbaan alangaa nu himachuu irraa of qusatee sanas xalayyaadhaan beeksisee waamicha yeroo adda addaa manni murtiillee dhiyeessuuf ani bar maaf na waamtuu hin himadhu jedheera jedhee abbaan alangaa himachuun barbaanne isa qorataan poolisii seeraan qoratee hin dhiyeessine irratti ajajji manni murtii dabarsaatii ture kabajamaatiin ture walumaa gala. Hayyee obsaa egaa gama biraatiin ammoo mootummaan kun egaa bara yeroo jijjiirama jedhameeti asii kaasee miidiyaalee mootummaa irrattis ta'e qaamolee mootummaa kan isaan jedhanii qabiinsi hidhamtoota haalaan tolaa fi haalaan hawwataa kan ta'e namuu kan dhaqee ilaaluudhaa danda'u jedhaniiti kan dubbataa turanii. Mee qabiinsi hidhamtoota ilmaan Oromoo mana hidhaa keessa jiranii ati egaa qaama sana keessa turtee achi keessa turtee waan ta'eef dhugaan jiru maal fakkaata? Egaan dhugaan jiru akka maatiin nu arguu hin dandeenye ifatti turtii 6 kiiloo qabnuu fi maqaan koronaa haa ta'u iyyuu malee yeroo mana sirreessaa turre sanatti maatii ittisaatii turanii deddeebisaatii turanii garuu wal argisiisuu hin dandeenye. Egaa kan 6 kiiloo immoo namachi dhaquudha namachitti nu gaafachuudhaaf dhufeeyyuu odeeffannoo haala adda addaatiin argatee nu gaafachuudhaaf dhufeeyyuu deemaa kun waajjira mootummaati malee mana hidhaa miti isiniin iyyuutti isin daballaa isin hiinaa akka isin ajjeefnaa doorsisa jedhu faatu dhaqqabaatii ture. Egaa kun yoo dhuguma qabiinsa sirrii ta'e akkasitti qabamaatii turaniti. Hayyee egaa mee obsagaa fuula feesbuukii kee irratti illee maxxansa tokko maxxansitee turte egaa gammachuun keenya guutuu ta'uu baatus mii hiikamneerraa kan jedhu waa'ila kee tokko waliin hiikamuudha kan itti poost gootee jirtu. Mee egaa kanumaan wal qabachuudhaan hidhamtoota ati biraa hiikamte isaan haala akkamiirra jiru laata sanarraati waan nu kaastu jira namoonni gariin kan dhukkubsatan hedduun jiraachuu akkasumas immoo mana qobaattillee kan yeroo dheeraadhaaf qobaatti hidhamaa turanii dararaan akkasiillee jiraachuudha kan isaa yeroo garaagaraatti maxxansaalee garaagaraan nullee irraa quba qabnu gama sanaatiin maaltu jira yaalii argachaa jiranii isaanoo maal keessatti argamu? Walumaa gala erga hatraaluun boqoteen asitti kan nuti qabamne namootni baay'een hooggantoonni dhaabbilee fi namoonni xiqqooshii hirmaannaa siyaasaa ni qabu jedhamanii yaadamanii ani ergan guyyaa isaan argeeti kaasee jaalkennisaan dhibee sukkaaraatii fi dhibee dhiibbaa dhiigaatiin dararamuu isaanii akkasumas immoo jaalkennisaan dhibee narviitii fi lafee dugdaa akkasumas immoo qaroo isaanii dhabuu irraa kan ka'e jechuun dandeettiin argaa isaanii dadhabuu irraa kan ka'e yeroo adda addaa mana yaalaa nageessaa qaroon koo kun dubbisuun argaa jira itoon arguu jechii jedhabaan jira jedhanii kan irra deddeebiidhaan iyyatan haa ta'u iyyuu malee namni itti gaafatamummaa fudhatee isa jedhame sana dabarsee ajaja koomishinii irraa eegganna jedhan sana fuudhee dhufee isaan wallaansise hin jiru kunoo baatii 6 fi walakkaadha guyyaatti yoo lakkoofne guyyaa 203 ol hidhamaniiru isaanii nutis akkasuma turre hamma inni biraa bahe kanatti har'a sa'aatii 11 biraa bahe yeroon hojii goolabame jechuudha hamma yeroo sanaatti isaan yaala hin arganne kana dhagaan nuti beeknu egaa namootni baay'een immoo nu biraa mana sirreessaatti fa'aa nuti dhiisnee baane keessattuu mana sirreessaa Sanbataatti dhiisnee baane kan qaama gartokkeen paaralaayizii dibeebichaan ta'uu kan kaballaadhaan gorii duuduu garuu immoo yeroo isaan iyyatan tajaajila yaalaa kan hin argannetu ture. Tole egaa obsaa baatii darbe keessa hiriyoonni kee kanneen ati wajjin barnoota barachaa turte eebbifamuudhaan wal qabatee hawaasni Oromoollee waan itti dhaga'ame miira itti dhaga'ame maxxansaati kan isaan turanii. Mee egaa ati akka nama barataa egaa gaafa barattee eebba kee namuu dadhabbii isaa irraa arguuf firii isaa arguudhaa fi inuma guyyaa sana ni hawwa.
Maaltu sitti dhaga'ame guyyaa sana mana hiraarsaa keessatti guyyaa eebba kee dabarsuutiin wal qabatee egaa inuma beekama uummanni Oromoo lubbuu isaallee itti kaffalaati kan inni jiru guyyaa sana garuu miirri sitti dhaga'ame maal fakkaata ture eebba keen sana hanqachuu keetiin wal qabate. Adda durummaatti wanti na dhaga'amu hawwiin maatii kiyyaa sun guutuu dhabuu isaati. Sababiin isaas guyyaa eebba kiyyaa waa hunda caalmaadha kan isaan eegaatii turanii abdatanis kan isaan barsiisaa turanii qormaattotaan sadarkaadhaan maatirikii ministirii intiraansii jedhee qoramu hunda isaa yeroo darbu guyyichadha kan isaan eeggataatii turanii isa abdataniidha kan isaan barsiisaa turanii sun hanqachuu isaatti gammachuun natti dhagahamu hinuman gaddaa karaa isaanii wanta natti dhufurraa kanaaf akka dhuunfaatti namoota na biraa dararamanii fakkeenyaaf ana qofatu hin taane namni na waliin hidhameetii ture kaarimamaa PhD fi barata eebbifamaa bara sanaatii ture Abdul Gaffaar Umarisi garuu kan qaamaa na biraa dhabame kan lubbuudhaan na biraa dhabame kan qaamaa hir'ate kan sammuun hir'ate hundumti isaaniiyyuu hiriyoota kiyya na waliin waan turaniif jechuun yaadaanis waan ta'an of biraa qabuu fi hagas bara biyyichi sun hanqachuusaatti an dhuunfaatti natti dhaga'amne garuu maatiin isaa poointi ta'eera waan ta'eef iyyuu isa yaaduutu xiqqoo natti ulfaateerraa kanaaf hagas mara itti hin qabanne yaaddatan tokkotti. Hayyee obsamee xumura irratti gaa uummata Oromoo bal'aa golee Oromiyaa mararraatii karaa keelloo miidiyaas dhaggeeffachaa jiruu fi dhaamsa waliigalaa yoo qabaattee fi carraansii kenna. Dhaamsa waliigalaa qabu tokko aamileen utuu nu bu'inni isichaan hawwiinuu kan biraarraa eeggachuu dhiifnee ofii ofirkaan gahachuudhaa fi aamileen dhuguu akka hin qabnee fi itti tattaafachuu akka qabnu qofa dhaammachuudhaa barbaada galatoomi ulfaadha. Hayyee obsaa guddaa galatoomi. Hayyee tilleen. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota hordoftoota keelloo miidiyaa turtii nuti qeerroo obsaa Abdiisaa waliin taasisne kana gammaa ture qophiilee keelloo afan waliin turtii gaarii.